raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggari. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Cimcisa miidiyaa. Qophii kanaan dhimmoota bilbiltuu taateewwanii fi mudannoowwan tibbana Itoophiyaa fi naannawa gaanfa Afrikaatti ta'an yookiin raawwataman odeessaalee fi yaadawwan gama siyaasaa fi hawaasa dinagdeetiin hubatamanii fi dhiyaatan keessaa sacaanee muraasa isaanii isiniif dhiyeessina. Cimcisa miidiyaa. Dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu? Nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti sinaa ga'u. Bakka nagaan dhabametti haafuuti, bakka nagaan jirutti Oromoon nagaa waaraa walii hawwa. Sagantaa cimmisa miidiyaa har'aatiin ajjeechaa suukaneessaa tibbana sammuu Oromoo nyaachaa jiru, ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuu irratti xiyyeeffannee, ibsa koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa qorannoodhaan deeggaree baasee waliin qindeeffannee waan isiniif qoonnu qabna. Himni gabaasicha keessaa fudhatame tokko dhumarratti sa'aatiin itti ajjeefaman ga'ee akka jiru itti himamee jedha. Bara sirna mootummaa Bilxiginnaa ajjeechaan dabaa Oromoo irratti mana ijaarratee fi poolisiin humna addaa Oromiyaa guutummaa Oromiyaa keessatti raawwachaa jiru irrattis ibsa ABO'n marii biyyaalessaa ni adeemsifama jedhamee odeeffamu irrattis xiyyeeffatee baasee gurra isin buusna. Kana malees shororkaa ajjeechaa fi dararaa mootummaan Bilxiginnaa godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti uummata Oromoo irratti raawwataa jiru irratti odeessaalee asii fi achirraa cimmisnee qindeessinee isin biraan ga'uuf jirraati nu waliin tura. Sirni wayyaanee uummata Oromoo akka malee miidhaa ture warraaqsa cimaa uummata Oromootiin gaggeeffameen aangorraa erga buqqa'ee booda yakki uummata Oromoo irratti raawwatame baay'ee suukaneessadha. Mootummaan Bilxiginnaa waggoottan muraasa darban keessatti haala kanaan dura hin baratamneen uummata Oromoo mankaraarsaa turuun wal naman gaafachiisu. Kan sadaasa 22 bara 2014 godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalletti abbootiin gadaa Karrayyuu fi tuuta gadaa Michillee irratti raawwatame immoo sammuu Oromoo nyaachaa godaannisa seenaa ta'ee hafa. Hidhattoonni mootummaa Bilxiginnaa qaama hawaasaa uummanni Oromoo akka ijaatti kunuunfatuu fi kabaja olaanaa qabuuf abbootii gadaa jila isaanii waliin jiran keessaa namoota ukkaamsee fuudhee eega deemee booda garaan ciibsee rasaasa itti roobsee lubbuu qulqullootaa galaafate. Kun otoo isatti hin xiqqaatin ajjeechaa gara dabsee arraba mootummichaa soba bareen shaneetu ajjeese jedhee odeessisiisee uummata sobe. Mootummaa uummata bulchu sobuu fi gowwoomsu. Ajjeechaa jumlaa qaamoleen mootummaa raawwachuu haalan kana haala dhoksuu hin dandeenyerra wayita ga'ametti dabballoonni Bilxiginnaa Oromiyaa aangoof bololan waldhabdee isaan gidduu jiru carraa kanatti fayyadamanii warra kutuuf as ba'anii dhugaa afaan qabanuu dhokachuu hin dandeenye saaxiluu fi wassaaxiluu eegalan. Haa ta'uutii gidduu kana immoo koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa qorannoo muddee 7 hanga 12 bara 2014 taasiseen jira jedhuun maatii hidhamtoota namoota ajjechaa kana jalaa miliqanii ba'an poolisii abbaa alangaa waajjira bulchiinsaa fi qaama nageenyaa aanaa Fantaallee biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa akkasumas qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa dubbisuudhaan ajjechaa jumlaa abbootii gadaa Karrayyuu fi tuuta gadaa Michillee irratti raawwatame kan qindeessee fi hojiitti hiike qaamolee nageenyaa mootummaa keessumaayyuu qaama nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uu mirkaneessuun ifoomseera. Sirni Impaayera Itoophiyaa Minilikiin durfamu waggaa 120 dura sirna gadaa Oromoo fi Oromummaa cabsuun ajjeechaan jumlaa aanolee calanqoo fi iddoowwan biraatti eegalee as sirnoota Impaayeratti bitaa turanii fi jiraniin ajjeechaan jumlaa uummata Oromoo irraa dhaabbatee hin beeku. Kan ammoo kan adda taasisuu fi gaddisiisu bara namoonni maqaa Oromoo dhaatan biyya bulchaa jirra jedhanitti ajjeechaan godaannisa seenaa ta'ee galmaa'uusaati.
Ajjechaa suukaneessaa poolisii humna addaa Oromiyaa fi milishaadhaan abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwate kana dhoksuuf Koomishinii Aanaa Fantaallee dabalatee Koomishinii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa, OBN hanga Faanaa Afaan Oromoo, Waaltadhaa hanga EBC akkasumas miidiyaaleen mootummaa fi miidiyaaleen dhuunfaa farra Oromoo fi Oromiyaa ta'an ajjechaa suukaneessaa kana dhoksuuf walharkaa fuudhanii garee shororkeessitoota shaneedhaan raawwatame jedhanii afarsaa turaniiru. Gama biraatiin ammoo ummataaf sagalee ta'uuf miidiyaaleen hojjetan kanneen akka raadiyoonii Dirree Shaggar, OMN Addis Standard, BBC Afaan Oromoo fi miidiyaaleen hedduun ajjechichi qaamolee mootummaa bilxiginnaa hidhataniin raawwatamuusaa maatii hidhamtootaa fi namoota ajjechaa kana jalaa miliqan waabeffachuun dhugaa qabatamaa gabaasaa turaniiru. Miidiyaalee biyyattii haqa abbootii gadaa Karrayyuu dhoksuuf ittifachaa turan maddeetti aangawoonni bilxiginnaa Oromiyaa gareewwan lamatti wal qooduun garee ajjechaa abbootii gadaa raawwatee fi raawwachiise wal saaxilaa, wal salphisaa fi wal arrabsaa turan. Dabballoonni bilxiginnaa Oromoo xiqqeessuu fi qaanessuun miidiyaalee hawaasaa irratti beekaman deetan ministeera nageenyaa Itoophiyaa Taayyee Danda'aa fi miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa Angaasaa Ibraahim ajjechicha kan raawwate garee hooggansa mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jiru jechuun garee jibbinsa irraa qabanitti quba qabuun saaxilan. Hooggansa naannoo Oromiyaa keessatti caasan dantaa uummataa faallaa adeemuu fi malaammaltummaa dabalatee yakkoota adda addaa hojjetu jiraachuu Taayyee Danda'aa karaa toora feesbuukii isaa irra deddeebiin himaa ture. Maxxansa isaa tokko irratti kan isin shiftaa itti ergitanii ficcisiiftan, kan abbootii gadaa irraa ajjeeftanii fi kan isin bittaa qawweef jecha qarshii miliyoona 600 irraa guurtanii dhoowwattan martuu nu duuba jira jechuun ajjechaa abbootii gadaa Karrayyuu duuba hooggansi mootummaa naannoo Oromiyaa jiraachuu akeekee jira. Angaasaa Ibraahim immoo karaa toora feesbuukii isaa ergaa suur-sagalee dabarseen aangawoonni mootummaa naannoo Oromiyaa gidduu isaanitti marii bal'aa erga taasisanii booda ajaja aangawoonni kunneen kennaniin abbootiin gadaa Karrayyuu ajjeefaman erga jedhee booda hooggantoota paartii bilxiginnaa naannoo Oromiyaa, bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi Koomishiniin Poolisii Oromiyaa harka keessaa qabaachuu eeree ajjechaa kana keessatti kanneen hirmaatan eenyu akka ta'an maqaan isaanii adda bahee akka jiru himuun amma yeroon namoonni kunneen seeratti akka dhiyaatan dhiibban gama hundaa godhamuu kan qabu ta'uu eeree namoonni abbootii gadaa ajjeese hin ajjeesne jedhu simintoo fi jimaanuu namanu jechuun bifa qoosan gaafateera. Ajjechaa suukaneessa sadaasa 22 bara 2014 godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaalletti abbootii gadaa fi tuuta gadaa Michillee irratti poolisiin humna addaa Oromiyaa, poolisii idilee fi milishaa waliin qindaa'uun kan raawwate ta'uu Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa qorannoo taasiseen mirkaneessuu hordofee miseensi koree seeneetii dhimma alaa Ameerikaa Seeneetar Jim Riich gidiraa Itoophiyaa keessatti raawwatamu Ameerikaan hordofaa akka jirtu toora Tiwiitarii isaanii irratti beeksisaniiru. Ajjechichi qaamolee mootummaatiin raawwatamuu kan amane qondaalli poolisii Oromiyaa olaanaan Girmaa Galaan miidiyaaleen Itoophiyaa ajjechicha shaneen akka raawwatetti gabaasuun uummata burjaajessaa akka turan dubbateera. Poolisiin Oromiyaa bara sirna wayyaanee irraa hamma har'aatti turtii gadaa 4tti lakkaa'amuuf sammuu naanneffachuu dadhabee funyaan qawwee uummatatti naannessuun uummata nagaa fixaa jiraachuun kan haalamuu miti. Poolisiin Oromiyaa kaayyoo fi ergama olaantummaa seeraa kabachiisuu fi nageenya uummataa tiksuuf itti kenname dhiisanii ummata keessaa ba'an dhiiga dhangalaasaa jiraachuun cubbuudha. Poolisiin Oromiyaa yakkoota hidhattoonni daangaa ce'anii diina isaanii irratti hin raawwanne illee ummata isaanii irratti raawwataniiru. Waggoottan afran dabarsine kana poolisiin Oromiyaa Gujii fi Boorana, Arsii, Baalee hanga Salaalee, Wallaggaa hanga Harargee fi kutaalee Oromiyaa hunda keessatti yakkoota akka manneen jiraattotaa ibiddaan barbadeessuu, namoota to'annoo seeraa jalaa baasanii ajjeesanii bosonatti, daandii irratti fi lagatti gatuu, reebichaa fi saamicha hammaataa dirqisiisanii gudeeduun garjabeenya daangaa darbeen uummata keessaa dhalatan irratti gochoota suukaneessoo hedduu raawwachaa turaniiru. Godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti gochaalee rifaasisoo kanneen akka dargaggoota maqaa shaneetiin irriiba irratti rasaasa itti roobsuun bakka tokkotti rashanuu, manneen jiraattotaa ibiddaan barbadeessuu cinaatti finxaaleeyyii Amaaraa waliin qindaa'uun dargaggoota maqaa shaneetiin adamsanii ajjeesuun baratameera. Godina Wallagga Bahaa aanaalee naannoo Amaaraa daangessan keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa wayita ilmaan Oromoo akka baalatti harcaasaa jiran Poolisiin Oromiyaa naannoo sana keessatti bobbaafamee jiru callisee ilaaluu raadiyooniin Dirree Shaggar jiraattota dubbisuun gabaasaa turee jira. Ammallee ajjechaa fi saamicha jajjabaatu godina Wallagga Bahaa keessatti raawwatamaa jira. Finxaaleeyyiin Amaaraa godina Shawaa Lixaa aanaa daannoo qubsiifaman haleellaa dhiyeenya kana uummata ganda Adilaa Daallee irratti raawwataniin namoonni 17 du'uu raadiyooniin Dirree Shaggar gabaasuunsaa kan yaadatamu yoo ta'u,
BBC'n Afaan Oromoo immoo gama isaatiin itti aanaa bulchaa aanaa daannoo waabeffachuun gabaasaa Amajjii 17 bara 2014 qindeesseen beekamtii bulchiinsa aanaa fi qaama nageenyaa aanichaa malee maqaa opereeshinii shanee barbadeessina jedhuun dhukaasa banameen lubbuun namoota nagaa 13 darbuu fi manneen jireenyaa 97 gubachuu akkasumas miidhaan dabalataa qabeenyarra dhaqqabuu gabaaseera. Ilmaan keessan miseensa waraana bilisummaa Oromooti jechuun jiraattota bahiinsaa fi galiinsa kan dhorkan finxaaleeyyiin kunniin manneen jiraattotaa qabeenya horatan waliin ibiddaan barbadeessaa turan. Torbanuma dabarsaa jirru kana keessa godina Shawaa Kaabaa gandoota aanaa warra jaarsoo adda addaa keessatti badiin akka malee raawwatamaa jiraachuu odeessa jiraattota irraa qooddan irraa mirkaneessuun danda'ameera. Aanaa warra jaarsoo gandoota akka Awwaaree Goljee, Malliyyuu fi gandoota baadiyaa aanaa warra jaarsoo keessatti manneen jiraattota dhibbaan lakkaa'aman ibiddaan barbadaa'aniiru. Namoonni qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqaanii baqataniiru. Gigiraan jajjabaa walta'iinsa hidhattoota mootummaa aanaa warra jaarsoo fi garee qawwee hidhatee saamicha irratti bobba'een raawwatamuun itti fufeera. Sirna bulchiinsa bilxiginnaa jalatti rakkoolee uumamaa fi namtolcheen kokkee kan walqabe uummanni Oromoo akka malee gidirfamaa jira. Kanneen keessaa ammoo hongee, waraana, sarbama mirga namoomaa, hidhaa fi ajjeechaa jumlaa sirna bilxiginnaatiin uummata Oromoo irratti raawwatame kan baroota sirna bulchiinsaa Minilik, Dargii fi Wayyaanitiin raawwatame irra dachaa lamaan caala yoo jedhame soban ta'u. Abiy Ahimad fi Shimallis Abdiisaa gidduu kana fakkeessiif Boorana bakka hongeen uummata miidhee dhaquu isaanii miidiyaalee isaanii irratti argineerra. Miidiyaa aangawoonni ittiin of agarsiisan. Koomishiniin hooggansa sodaa balaa Oromiyaas waa'ee hongee ilaalchisuun al darbe wayita ibsa kennettis lubbuun namaa sababa hongeetiin Oromiyaa keessatti darbe akka hin jirre yoo himu. Godina Booranaatti hoogganaa hospitaala Meeggaa Dr. Godaanaa Halaakee kan haasofsiise BBC'n Afaan Oromoo immoo hanqinni nyaataa guddaan jiraachuu eeruun lubbuun namaa darbuu mirkaneesseera jechuun gabaaseera. Mootummaan bilxiginnaa Itoophiyaan arrabarraa hin buunee fi halkanii guyyaa gadooduuf gama siyaasaa, diinagdee fi dippiloomaasiin laaqii keessaa hin baafne keessa seensiseera. Laaqii keessaa ba'uuf waggaa dheeraa itti fudhatu keessatti biyyattii erga kuffisee booda marii biyyaalessaa gaggeessuuf watwaachaa jira. Mootummaan bilxiginnaa guyyaa guyyaa mariif waamicha dhiyeessaa harkan immoo lammiilee nagaa boombii samiirraa itti roobsa. Mariin biyyaalessaa Abiy Ahimad gaggeessuuf adeemu dhibdee siyaasa biyyattii keessatti jiru kan furu osoo hin taane wal waraansa biyyattii keessatti kan hammeessudha jechuun waraanni bilisummaa Oromoo gidduu kana beeksisee jira. Marichi wal amantaa irratti kan hin bu'uurofne akka ta'es waraanni bilisummaa Oromoo himee jira. Mootummaan Abiy Ahimad waggoota 3 oliif Oromiyaa akkasumas baatiiwwan 15 ammoo Tigraay irratti waraana labsaa miidiyaalee fayyadamuun immoo marii biyyaalessaa gaggeessuuf qophii ta'uusaa afarsaa tureera. Waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf waraana lafoo fi qilleensarraan kibba, lixaa fi giddugaleessa Oromiyaatti bobbaasuun rakkoo siyaasaa biyyattii akka hin furre ABO woboon mootummichatti irra deddeebiin hubachiisullee kinoo waraanni bilisummaa Oromoos otoo hin dhabamsiifamin inumaayyuu jabaatee furmaannis otoo hin argamin jira. Waraanni bilisummaa Oromoo akka jedhutti guutuu biyyattii keessatti dhukaasni dhaabbachuu qaba. Humnootiin Eertiraa hatattamaan daangaa Itoophiyaa keessaa ari'amuu qabu. Hidhamtoonni siyaasaa guutuu biyyaa keessaa hiikamuu qabu. Mootummaan ulaa gargaarsaa cufee ture banuudhaan uummanni gargaarsa namoomaa argachuu qaba. Labsii waraanni bilisummaa Oromoo shororkeessummaan yakkuuf bahee mootummaa naquu qaba. Mariidhuma kanaan walqabatee Abiy Ahimad marii hawaasa diyaaspooraa waliin taasise irratti hidhattoota Tigraay waliin mari'achuuf qophii ta'uu Associated Press durataa hawaasa diyaaspooraa tokko waabeffachuun gabaasaa turee jira. Haaluma wal fakkaatuun durataan adda bilisa baasaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el mootummaa Itoophiyaa waliin mari'achuuf akka deeman BBC News Houritti himuu hordofee dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Diinaa Muftii ammoo garee shororkeessitootaa waliin mariin gaggeeffamu hin jiru jechuun miidiyaaleetti himuun isaanii yaadatama. Burjaajiin qondaalonni bilxiginnaa marii biyyaalessaa walqabatee miidiyaalee irratti dubbachaa jiran immoo mootummaan bilxiginnaa marii haqaa fi hunda hammate gaggeessuuf fedhii akka hin qabne kan agarsiisuu fi mariin gaggeeffamuuf karoorfame ammoo akkuma ABO woboon jedhu marichi dhibdee siyaasa Itoophiyaatiif furmaata ta'uurra wal waraansa haaraa kan hammeessu ta'uusaati. Gama biraatiin addi bilisummaa Oromoo, Koongireesii Federaalawaa Oromoo fi addi bilisa baasaa Ogaden ONLF waamicha manni maree bakka bu'oota uummataa dhimma koomishinii marii biyyaalessaa irratti mari'achuuf waame kufaa taasisu addis istaandardi paartilee sadan dubbisuun mirkaneessuu gabaaseera. Durataan Koongireesii Federaalawaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa addis istaandarditti akka himanitti
walabummaa koomishinichaatti waan hin amanneef walgahii paarlaamaan amajjii 17 bara 2014 dhimma koomishinii marii biyyaalessaa irratti mari'achuuf waamee ture irratti akka hin hirmaanne eeruun kaafaawwan hirmaachisummaa fi iftoomina adeemsa marii biyyaalessaan wal qabatee waajjira ministeera muummeetiif xalayaa furmaataa erganis deebii akka hin arganne dubbataniiru. Itti gaafatamaan qunnamtii hawaasummaa adda bilisummaa Oromoo Lammii Gammachuus dhaabni isaanii marichi dhimma maalii akka ta'eyyuu quba akka hin qabne dubbatan. Addi bilisummaa Ogaadenis adeemsa marii biyyaalessaatti kan hin quufne ta'uu fi qajeelummaa fi hirmaachisummaan kan itti hir'ate ta'uu ibseera. Adeemsi mootummaa bilxiginnaa biyyattii gara waraana boqonnaa biraatti yoo ceesise malee akka furre himuun dhaabbileen siyaasaa biyyattii yoo komatan dhaabbilee fi biyyoonni addunyaa garaagaraa kanneen akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi gamtaa Afrikaa Ameerikaa fi Keeniyaa waraanni Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru dhaabbatee mariin biyyaalessaa hakaan hunda hirmaachisee fi walaba ta'e akka gaggeeffamuuf waamicha dhiyeessuu miidiyaaleen addunyaa jajjaboon kan akka CNN, Associated Press, Reuters, BBC, Al Jazeera fi gaazexaawwan gurguddoon kan akka The Guardian, Washington Post fi New York Times faan gabaasaa turaniiru. Mootummaan Itoophiyaa garuu adeemsa filannoo koomishinii marii biyyaalessaa filachuutii hanga amma jiru kan hunda hirmaachisee fi walaba kan hin taane waan ta'eef uummanni Oromoo gaaga'ama hammaataa ija baasee biyyattiitti as deemaa jiru kana jalaa of baraaruuf garanumaa qophii barbaachisu hunda gochuu qabaan dhaamsa sagantaa keenya har'aati. Torban sagantaa biraan hanga walitti deebinutti torban gaarii keessa tura. Liiban Jaarsotu qopheesse kan Gulaale Abdii Waaqayyoo kan isiniif dhiyeesse mo'anii Gurmeechaa Gammachuuti. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa cimisa miidiyaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka irraa nafneef asuma isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii dirree shaggar boru galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar.